ayyaana bara haaraa kabajuu osoo hin taane Oromoo arrabsuudha. Bifa walalootiin nama keenya tuttuquu fi waan guyyaan har'aa kana keessatti nuun jedhamuun mallattuu nuun jedhame. Kanaaf immoo kan balbala saate warruma achitti waamee akka alagaan nu arrabsu godhee baay'ee itti gaddina. Namoonni akkasii achi keessa seenanii Oromoo arrabsuun baay'ee nu gaddisiise. Waan qeerroo biyya hunda jirullee muufachiisee baay'ee itti gaddina. Arrabuma sanii kan baay'ee nu jibbisiise. San qofa osoo hin taane dhiyoo kan Laalibalaatti illee waaf zarraas jedhanii nu arrabsan osoo nu keessa jiru amma soogidda irratti nuune kanna madaa qabnu irratti soogidda nuune kanna. Hangama kiyyaan komii qaba. Komichilleen wanti konfederaalizimiidha. Mootummaan kun immoo mootummaa Oromoollee osoo jennu mootummaa saba hundaatti osoo jennu garuu kan achirratti haalli Itoophiyaa osoo jedhanii jiru garuu aadaa saba tokkooti kan achirratti wanti jedhamaa ture. Dantaa saba tokkooti. Namichi isaan immoo achirratti fotoo isaa fayyadamaa turan nama dantaa saba tokko qofa biyya kana keessatti afaan tokko qofa biyya kana keessatti babal'isaa turedha. Wantichi kuni nama waan federaalizimii wajjin deemu miti. Federaalizimiidhaan waan wal fakkaatu miti. Kun immoo deemee uummata gara qabsoo dura adda kunnee turre suni as qabsoon keenya xalafametti yaadu jirra miti. Maal ta'uutu irra jira jettee yaaddati? Ani kan wanti kun akkasii ta'uu qabu. Qophiin akka kanaa kun immoo qophii giftiidha darbaa jiru. Qophiin beekama giftiidha darbu immoo beekama giftiin sun immoo kan dantaa gama tokkoo qofaaf dhaabbate natti hin fakkaatu. Dantaa mootummaa kanaaniif seeruma mootummaa kanaatu kan faallessitu ta'aa jira. Wanti kun heeruma mootummaa kabachiisuu deemee wayyaadha. Heerri kun heera uummata tokkoof qofa wanti jedhu osoo hin ta'in heera uummata hundaadha. Federaalizimiin barraa'ee amma jiru kun seerri kun hojiirra haa ooludha. Qabsoon nuti waggaa dheeraa godhaa turrellee. Qabsoon nuti waggaa dheeraa godhaa turre kan heerri kun uummata haa fayyadu akka barreeffameen hojiirra oolu jennu sun kuni gaddisama guutumaan guututti faallesse. Diina federaalizimii achirratti kan lallabamaa ture. Faallaa federaalizimii achirratti kan lallabamaa ture. Wanti kun qabsoo keenyaaf baay'ee qabsoo nuti itti qabsoo gootonni keenya itti darbaniif kan sabni biraa tulli itti dabarseef sirrii miti. Mootummaadhaan walitti dhufuuf deemaan jedha yaada kiyya. Ani akka nama tokkotti wanta sana kan itti ilaalu haalli jireenya haalli siyaasa biyya sanaa kun karaktaan itti dabuu isaa natti mul'isa. Fakkeenyaaf qabsoo Oromoon gaggeessa keessatti qabsoon durirraa kaasee amma ammatti sabboonuma irratti hidhata qabdii garuu kun aangoon Oromoo kan ture kun murtii siyaasaa kan nu dhabuu isaa agarsiisa. Wanti amma mul'ataa jiru kun federaalizimii waan agarsiisu miti. Federaalizimii jechuun aayidoolojii saboota hundaa waan kumaan poointii tokko waan uummata hunda walii galchu waan qabatudha. Garuu wanti amma mul'ataa jiru kun uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in saba-lammoota biroollee waan aarsisu mul'ataa jira. Taatonni isaan gaggeessaa turan isaan achirratti waan ta'u tokko fakkeenyaaf ammallee achi keessa wanti kalee gaggeeffamaa oole waan kumaan poointii uummata guutuu walitti nammanneedha. Fakkeenyaaf amma alaabaa Oromoo qayyii tanurtiin qabne suni waan uummanni irra waliin galle yookaan rilijii politiksiin taane yookaan waan uummanni irra walii galu hin taane kanaafuu wanti sun sabboonummaa waan tokko sabboonummaa hunda waan aarsu jechuudha. Ammallee aangoon Oromoo murtii siyaasaa fudhachaa jirtu natti fakkaatu yookaan qabsoon Oromoon gaggeessaa ture kun murtii siyaasaa hin arganne ammallee